Bismillah. Egaa hordoftoota kiyya iidarraa baga haftanii Eid Mubarak hundi keessanuu akkamii inni akkam ture qophii dadhabbiin akkam isin jaa nama bareeda alhamdulillah. Egaa daamani qorra dhugaa dubbachuu guyyaa irraa hedduu qorra saniif akkanatti iyyuu darrabadha hedduu qorra jechuudha. Shurraabii furdaa isaa uffatti kan qorra yeroo kanamatti illee ta'utti qorra. Egaa waan tokko isin hojjaasuudhaa dhufee haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura. Viidiyoo kiyya immoo laayikii xiqqoo hin dagatina. Wal sabskiraabii osoo hin godhin ilaalaa jirtan isinitti isin argaa jira bar natti mul'atan laayikii godha ifana. Bakki guutee jira. Kana uffata qorra garuu natti qorra wallahi laazim. Salam talle hinda ganne hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota simbootu hundi keessan akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni aanamni keessan dalagaa afiyaan akkam isin jaa nagara bareeda wallahi alhamdulillah isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun immoo karaa WhatsAppiitiin ergaa keessan isin deebisnu walumaa galatti hundi keessanuu dhiifama guddaan isin jaa wallahi laazim kunoo hadha. Yoo irri baraftanii foo irri baraftanii fuulli keessa addaani maashaallah mina irraan tolle maashaallah ifna naqaba garuu haa ta'uti ufuma akka namattu iyyitaa keessan irraa beektan yoo irri akka badaa isin qabee jiraate sirriitti irri bagaa yoo rafi hojii yoo isin ba'aa sammuu keessa yoo biisii isin ta'e fuulli keessan yoo ni geessa jechuudha. Kaleessa sirriitti rafi alhamdulillah kaleessa dhengadame ayyaan dhengadame hadda guyyaan qidaame hadda guyyaan sanbata. Malta simbo be haddi guyyaan sanbata kaleessa qidaame kaleessa agarra bakka boqonnaa bareeda fudhadhee baga haarafee kunoo hadda isin deebi'ee jira. Namoonni karaa WhatsAppiitiin sagalee ergatanii warri meeshaa barbaadan warri uffata barbaadan jechuudha. Ilma namaati kaa boqonnaa na barbaachisa waan ta'eef ayyaanni haa ba'u malee guyyaa bariisaa san hojii eegaluu hin danda'u. Kana waan ta'eef har'a viidiyoon isin dhufe sagalee nama tokko yoo hin deebisne WhatsAppii jechuudha. Baay'een keessan WhatsApp irraan sagalee naa dhiiftanii jirtanii akkasumallee baay'een keessan lafa warri naan jettan waa'ee lafaa ilaalchise waan isin jedhu qaba. Haga xumuraatti na waliin turaa isin jaa aara jalatti fakkaate ixaana hedduu jaalladha aarsu. Warri lafa na gaafattan warri meeshaa na gaafattan warri shiitaaf shaarbii na gaafattan hundi keessanuu haga xumuraatti na waliin tura. Video kiyya immoo marti keessan hordoftoota kiyya warri guddina kiyya hawwitan warri waan gaarii naaf hawwitan chaanalii kiyya qofaa miti keessan jechuudha. Kan walii kennaati maqaa kiyya naa banamu malee jechuudha. Isinillee irra tajaajilamaa jirtan yaa maallaqa keessanirra ta'u wanni tokko akkasii yaaddan sanitti isinii qophaa'ee haga manaa isinii gahe jechuun wanna YouTube kana dalagaa jiruuf asirra na bartanii waan barbaadan irraa ajajattanii ani immoo gara maatii keessanii isinii geessa jechuudha. Alhamdulillah hagaadhaa ergaa namaa hadaraa namaa wallahi laazim rabbiin na qarqaaree ani humna akkasii ittiin geessu hin qabu. Rabbiin akkuma garaa kiyyaa laalee na qarqaaree wanti tokko so'aa tokko na jalaan ta'in erga hojii kana jalqabee haala bareedaa ta'een ergaa keessan isinii geessaa jira jechuudha. Kanaaf immoo alhamdulillah rabbii kiyya guddaan isa jechuudha kan humna naa ta'ee na qarqaaree waan hundaan haa laaffise alhamdulillah. Kanaaf maaliifuu barbaade chaanaalli kun maqaa kiyya haa ta'u malee isinillee isin tajaajila guddachuun chaanaala kanaa isiniifillee bareeda. Ani obboleettiin keessan BFS ta'ee isinii wanta isinii yaa qabda yeroo ammaa kanatti yeroo akkanatti hundi ulfaataadha. Yeroo kanatti immoo waan isin barbaadan bakka jiru isinii fichisiisee gara maatii keessanii namni haadhufi gammachiisuu barbaade maallaqa baasee haadhufi haaluma salphaan karaa chaanaala kiyyaatiin dhuftanii gammachiisuu maatii keessan ofii keessaniifillee waan barbaadan waan iyyaan keessan isin barbaade isinii qopheessuun kiyya ana qofa osoo hin taane isiniifillee bareeda jedheeti yaada. Kanaaf maal jechuu barbaade walumaa galatti warri sabskiraayibii osoo hin godhin chaanaala kana hordoftan baay'een keessan jirtanii biyya keessas ta'ee biyya alaa dhiiras ta'ee shamara subscribe gochuun homaa irraa kanaaf subscribe mallattoo barreeffama asirratti subscribe gettan gadi tuqaatiin adii faturu san irraa balleessaa. Egasii yoo isin subscribe gadhiiftan barreeffama sadii siibaa sadiin san keessa ol ka jechuudha kaa'attan jechuudha. Kana yoo gootan yeroo maraa notification isin bira gahu kan akkuma viidiyoo gadhiisen isinirra dhufa jechuudha.
yeroo san gaxaxanii ilaaltanii yoo yeroo hin qabaatin baddanii yoo dhiistan anaaf bareedaadha. Warri ilaaltan immoo piliis hundi keessanuu chaanaala kanarratti yoo viidiyoo ilaaltan laayikii tuqa maarrakkoo qaba laayikii yoo tuttan jechuun ittiin kafaltan ittiin baastan wallaa ana qofaan jiru yuutuubii dalagu mara namni hunduu jiramuuf yuutuubii dalagaa natti fakka akka hiyyatti namni kun jedhise ittiin bohaaruuf illee ta'uu danda'a. Garuu itti fayyadamuuf akka hojiitti ilaalee dalagu baay'ee hedduu qaba. Akkana jedhee kan isin ibsu miti yuutuubii tokko seera qabeessa godhatanii dalaguuf hedduu takka waa hedduu nama gaafata. Alaa kulli haali yoo isin laayikii gochuu hin dagatina. Jechuun laayikiin yoonni guddaa qabdi jechuu barbaadeeti. Akkasumallee yoo viiyuun jiraate kan irraa fayyadamaa ta'u nama yuutuuba kanarratti yuutuuba kiyya viidiyoo kuma yoo osoo qabaate viidiyoon nam dubbataa jiru kuni yoo viiyuun qabaatin jechuun namni hedduu yoo ilaalin anaaf bu'aa takkayyuu naaf hin qabu jechuudha. Kan bu'aa qabu yoo viiyuu yoo namni hedduu ilaale jechuudha. Nama kuma jechuun mana kumaatii yoo ilaalan bareeda. Mana kumaatiin ilaalamuuf immoo namni ilaale sun yoo laayikii godhe viidiyoon sun nama hedduu bira faca'a jechuudha. Kanaaf namni ilaaltan laayikii tuquun dabeetan nama kamiifuu laayikii gootan yoo hojiin isaanii isinitti tolu dhugaa dubbachuu anillee waan ittiin turtan tokko laayikii hin godhu keessattuu wanti sobaan wal qabate arga inni aaraa laayikii gochuu dhiisii kanaaf ni hubadha. Yoo hojiin keessatti tole laayikii tuqaa yookaan bira darbaamaa miti yoo balleessi dhiifama guddaa isin jecha kallattumaan haasaa qabadhe isin dabarsa jechuudha. Haasaan fi isa jalqaba pointiin guddaan an dhufee fi warri lafa nagaa fattan simboo lafa nuu bituu dandeetta simboo lafa nuu laalee ganda kanatti ganda sanitti lafa barbaannu warri jettan dhiifama guddaa hordoftoota kiyyaa irraa baay'eetti deebi'aa jira. Kana maal isin jechaa tureyyuu namoonni lafa naan jettan gabaabseetumaan lafa isinii bituu hin danda'u yookaan odeeffannoo isaallee waan irraa isinitti himuu hin jiru waan tokko dubbachuu danda'u. Warri jalqaba irraa nama hordoftan illee ni beektanii tanaan durallee sila lafa hedduu manallee warri nagaafattan lafallee warri nagaafattan isin raawwadhaa ture garuu hin danda'u anjiin qabuu hin fedhu jechuudha. Lafa tokko bitee lafti sun yoo rakkoo wayii qabaate akka tasaa ta'ee jechuudha. Tasa namni tokko tasa yoo odoo akka hin barbaade san yookaan akka namichi barbaadu san ta'uu baatee abbichi na eeyyatu sun yaadda'uun kiyya nafu jechuudha. Kanaafuu ani warri lafa naa jettan lafa isinii bituu hin danda'uun isin ija obboleeyyan kiyya waan isin jedhuuf kanallee ni hubattan jedheetti ni yaada. Badooma osoo hin taane walumarraa akka wanni hin taane jechuudha. Olitti akka kam jedhee isinii walumaa galatti lafa isinii bituu hin danda'u. Cinqiin lafa hedduudha wallaahi laazim yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Hedduu wanni lafaan dhaabbatu. Kana waan ta'eef waan isin jedheef illee ni hubattan jedheetti yaada. Badoomaa fi miti warri waa'ee lafaa nagaafattan warri lafa nuu biti jettan sila osoo isinii bitee anaayyuu faayidaa guddaa argadha lafarraa akkuma dallaalaan kamuu lafa bituu jettu jechuudha. Garuu ani xiqimii osoo kan faayidaa san qofa osoo laaluu osoo hin taane namni lafa bituuf sun hagam takka wanta qulqulluu isaaf bitaa san immoo maaliin wanni ta'a maaliin dhibbarraa dhibbatti bakka ana yaaddeessu jedhee wanni lafaa ittiin seenu waan kana waan ta'eef faayidaan isaa argadhullee haafu isinillee isinoonni jechuu hin barbaadu osoo danda'ame ofii keessanii hojjettanii bareeda lafti yeroo ammaa lafa bituun baay'ee ulfaata. Kan lafaa kana waan isin xumura jechuudha obboleeyyan kiyya warroonni immoo meeshaa nagaafattan dhugaadha meeshaa dalagaa ture amma dalagaa jira garuu ayyaana guyyaa lama sadii booda osoo natti dubbattanii bareeda ture inshaallah amma torbee kana keessa eegalee meeshaa keessan isinii baasa jechuudha. Warri na biraa qabdan warri immoo ganaa ordadii godhachuu barbaadan illee weelkaam isin isin simadha. Kanaaf gara yuutuuba kiyyaa lakkoofsa fudhattanii karaa waasaappiitiin na dubbisuu dandeettan. Warri akkasillee godhuu dandeettanii tokkoffaarratti warri meeshaa bitattanis ta'ee warri majalisaa ta'u wannuma kamuu warri narraa ordadii godhattan jalqaba qulqullaa'aa yoo gara kiyya dhuftan. Kana jechuun yeroo baay'ee dubbadha wallaan dubbiin jaaladhu amaluma kiyya namallee hin tuqu namni akkana tokko hin barbaadu jechuun bakka amala kiyya kuni waan dubbii tokko hin fedhu dubbadhe nama wajjin dubbachuullee hin danda'u namni dubbise eenyummaa kiyya na dursa kana waan ta'eef dubbii hin jaaladhu. Amma fakkeenyaaf kana maal jedha namni mudatee hin beeku garuu gisee baay'ee of eeggannoof isiniin jedha jechuudha. Osoo maatii wajjin bitatiin gara kiyya dhuftanii egasii maatii keessan sana wajji wal dhabuu waan akkasumas akka uumamu hin barbaadu. Yoo lakkii dhibbaan dhibbatti waan akkasii haasofni akkasii hin jiru meeshaa sirraa jedheera meeshaa kiyya akkanatti fudhatu barbaada dubbiin takka si bira hin gahu warri jettan weelkaam. Warri immoo garuu bitattanii kaatanii egasii maatiitti himtanii maatiin keessan dallanuu danda'a maa bitti isin jechuu danda'a dhugaadha. Anallee osoo ta'e
obboleettiin tiyoo osoo amma adaamaa kana keessa jiru adaamaa keessa nama biraatiin waa bitta osoo jettee natti dhagahama. Maatillee akkasumatti dhagahamuu danda'a. Garuu rakkoo kana akkaataa itti furtuun situ beeka akkamitti akka amansiisuu dandeettu situ beeka wanni kun na fayyada jettee yoo yaadde achumatti fixattanii kaatanii gara kiyya dhufuu qabdanii isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Sanillee waan jedheef ni hubattan jedheeti yaada dubbii waan hin feenee fi kanaafuu warri meeshaalee barbaadan ta'e uffatallee haa ta'u warri gara kiyyaan dhuftan konfidensii mataa keessaniitiin ofitti amanummaa keessaniin wanti kun maallaqa kiyya immoo ittiin godhachuu ni danda'a mirga qaba jettee yoo ofitti amanummaadhaan kan dhufte ani waan itti ordarii godhatte haala bareedaa ta'een qophii sii taasisaa jechuudha. Itti aansuun biyyoota fagoo geessuu hin danda'u. Biyyoota fagoo waan geessuu hin dandeenyeef tokkoffaa hojiin kun hunduu ana eeggata biiziidha baay'ee biiziidha. Lammaffaarratti immoo ani geesse maatiin keessi dhufee fudhate nama meeshaa kana baay'ee ordarii godhattee tola sii geessin jedhee si kijibuun barbaadu. Wanni tolaa hin jiru jechuudha yeroo ammaa. Amma indoo naaf xambaree jedhanii lukaan deemuun keenya oolu natti fakkaata rabbi kee hiriyaa godhu. Waa'ee lolaa sanii ol qabatee naafxaan hin jiru jedhanii yookaan hin najaa maal kan makiinaa konkolaataa naaf fakkaate. Kana waan ta'eef biyya fagoo geessuu hin danda'u. Biyya dhiyoo immoo tiraanspoortii keessaniin isinii geessa. Namoonni tokko tokko akkamitti ilaalanii tola isinii geessina namni jedhu jiraatu danda'a. Onlaayinii nama hedduu dalaga. Sanaan kun qabaan ofii kiyya beeka. Ani tola isinii geessu osoo makiinaa qabaadhe rakkoo miti maamiloota kiyya. Garuu konkolaataa rabbinatti haa bitu. Hagasittuu immoo keessanummaan isinii geessa akkasuma akkasiin jire akkasi jechuudha dhugaa dubbatuun firoo mankutu jedhanii. Kana waan ta'eef yoo dhiyoo ta'ee kontiraata qarshii keetiin sii fuudhee maatii kee bira sii geessa. Yoo immoo fagoo ta'ee biizii ta'urraa kan ka'e geessuu hin danda'u. Akkasitti narraa hubattanii itti aansuun akkaataan dalagaa kiyyaa meeshaa mana keessa koomishiniin dalagaa akkuma dallaalaa jechuudha. Meeshaa bareedinii fichisiisa. Wanta mana kiyyaa an gurguroo jiraadhe fakkeenyaaf shiitaaf shaarbii wantoota akkasii wal qabatee muutu narraa bitattan isin galateeffata isinii kennaa uumaan isinirraa barbaadu hin jiru waan mana kiyyaa ofii kiyyaa na bira jiru jechuudha. Waan garuu deemee fiduu yoo ta'e koomishiniin dalagaa sanillee asumaan quba qabaadha. Waan yeroo baay'ee waan tokko asirratti isinii dubbadhuuf waan namni yeroo baay'ee deddeebi'ee na gaafatu waan ta'eef osoo gara kiyyaan dhufin nama takka lama deebisuuf akkuma walii galatti hordoftoonni kiyya ka gara kee dhufanii beekanis ka ganaa dhufuuf yaada qabanis asirraa sagalee kana dhageeffatanii akkasitti akka dhufaniifi jechuudha. Waa isin ibsuun yeroo baay'ee isin wannan ibsuuf kanaafi of eeggannomaa fi akkan isin jawarratti kiyyaasa isinitti baay'isee dhiifama guddaa shaashambaa jedha inni maal fakkaata haga guyyaa dhallee shaashambaa jedhaatu jirtanii haaluma bareedaan wallahi laazim maal gammachuu qabuun dabarsiti jira alhamdulillah. Akkana isinin jaa garummaatii bira hin deemne kabaranaa haa ta'utu gisee maraa miti kaaka deemanii akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa isin akkamitti dabarsitan wallahi laazimi ani ofii kiyyaa gaafa borumtaati eegalee yaa wajjin birallee waan irra jiruuf baay'ee takka baay'ee jechuudha. Walitti naan qabamu jedhee sodaadhee ture alhamdulillah garuu waan hunduu akkuma bareedatti naaf walitti qabamee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa iddoo akkanatti tole dabarsee haa ta'uti isinii warri biyya namaa jiraattan wallahi isiniif hedduu takka rabbi isin haa qarqaaru waan biraa uumaan jedhu ni ulfaata xiqqoo rabbiin isin haa qarqaaru isin ja'a rabbi fayyaa isin haa kennu umrii isin haa dheeressu ka hojjetan keessa barakaa isinii haa kaa'u. Kanaaf warri waasaappii isin deebisin biizii mata urraa kan ka'e kaleessa inumaa laafaa ture jechuudha. Har'a bakka onni guutuun ka'e kanaaf samuunarraa gara hojii deebi'ee jira namoonni barbaadan karaa waasaappii ni lakkoofsi kee gizee baay'ee lakkoofsa kaa'uu nu yaadadhu. Wallahi laazim maaliif namni tokko yoo bitatu barbaade viidiyoo keessa soqeyyuu dhufuu danda'a rakkoo miti kuni maaliif viidiyoo hunda keessa lakkoofsa kaa'uu dhiisuu danda'a yookaan hin dagadha yeroo baay'ee egaa gadhiise yaadadha. Garuu namni waan tokko yoo keessa isaatii barbaade argachuu danda'a yuutuubii keessa jechuudha. Viidiyoo kana keessa hin jiraatin viidiyoo bira viidiyoo 2 3 4 5 akkasuma ilaalee argachuu danda'a. Ammallee kun asirra isinii kaa'uu dagatuu baadhee gizee editti godha kan daganne lakkoofsa kana asirraa fudhattanii jalqaba warri ijoolleen baay'ee na daayirektii naa bilbilta yookaan kallattiidhaan biliyooniin kee waasaappiin kee bahuu jettan jalqaba lakkoofsa kiyya kana maqaa wayiitiin seefii godhattanii eegas booda waasaappii seentanii sarchi gootan jechuudha. Koodii biyya keenyatti galchanii afutti akkan isiniin ja'a kanaafuu weelkaam warri dhufaa jirtan koottaan isin ja'a shiitaaf shaarbii babbareeda jira. Shiitaaf shaarbii kan ofirraa fixuu barbaada ammaan tana meeshaalee mana keessaa waan fiduu barbaaduuf ijoolleen baay'een na ajajaa jirtanii meeshaan babbareedni gizee seenee yoo isin turtanii dhuftan meeshaan sun deebi'ee dhufu kanaaf meeshaan babbareedni gizee dhufu
akka fiduuf shiitii kanneen muraasa na biratti fi dabraa fudhachuu dandeettanii namoonni shiitii qofallee barbaadan gatii bareedaan isiniif kenna shiitaaf shaarbillee akkasuma biratti ni argattanii karaa waasaappitiin hilojaa namoonni boorsaa na gaafataa jirtan immoo yoo ajajaan isinii fida boorsaa harka qabatan jechuudha. Viidiyoo fakkeenyaaf boorsaa kana baay'een gadda viidiyoo yuutuubii irratti agarsiisirra laatanii na gaafataa turtan tasa argama malee gizamaan hin jiru gizee argametti isinii fida waa maashaallah iddoo namatti toltee akka qabatu fakkanatti. Walumaa galatti warroonni boorsaa harkaa na gaafataa jirtan yoo isin ajajjan malee fidee mana kaa'uun barbaadu maaliif ana manatti dalagaa waan ta'eef iddiilli yookaan chaansii nama hedduu gurguruu hin qabu jechuudha onlaayinii warra na beekan malee kana waan ta'eef bitee mana kaa'uun fedhu yoo isin ajajjan isinii fichisiisa. Isinin jaa hordoftoota kiyyaa wallaa laazim warri karaa waasaappiitiin ergaa baga geettee naaf ergitan akkasumallee naaf bilbiltan isin jalaan kaasni malee hundi keessanuu naaf galatooma ulfaadha hundi keessanuu baga ayyaanarraa baga ittiin isin geellee baga immoo irraa haftanillee ayyaana jalqabarra jechuudha baga ittiin isin gee jedhee ergaa isin dabarsinee waan akka poostiin goone biizii ta'urraa ka'e ni hubatan jedheeti yaada. Kanaafuu walumaa galatti baga ittiin illee isin gahe hunda keessanuu baga immoo irraa haftanillee isinin jaa akkana akka biizii ta'e isinuu beektanii nagaan taksii taasisuudhaan dhufe amma immoo viidiyoo kana ilaala asirratti shiitiiwwan kanneen akkuma argaa jirtan kanatti haga xumuraatti ilaala as keessaa akka barbaadan iskiriinshatii godhaa karaa waasaappiitiin naaf ergaa isiniin jira shiitii kana keessa ka qarshii 2,800 jira ka qarshii 4,000 jira ka 3,500 illee jira jechuudha ol keessa jira hundi isaa tokko miti maaliif garaagarummaa qabaatee shaarbii isaatti garaagarummaa qaba jechuudha diriyaan namoonni baay'ee immoo diriyaa shiitaa yoo jennu diriyaa gurguddaa san namoonni isinitti fakkaatu isaa miti diriyaawwan kun shiitaa diriyaa shiitaa jennee beekama kanatti maas go'amee uffatama yeroo ammaa kana jechuudha bakka kam uffatama adaama immoo nu beekamaadha. Kanaaf namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin hojjechaa fudhachuu dandeettanii namoonni immoo qamisiiwwan dhiyoo sana ajajjan isinii ajajee jira dhufutti jira kanaaf namoonni barbaadan ammallee ajaja sana hojii walitti makee akka isinii fidu karaa waasaappiitiin suuraa iskiriinshatii godhadhaataniin qamisii kana barbaada shiitii kana barbaada ja'anaa erga warri suuraa na gaafattan immoo suuraa kaameraa ittiin hojjenna waan ta'eef ni guuta suuraa hin qabu kanaaf akkana viidiyoo godha asirra gadhiisa kanaaf asirra iskiriinshatii godha yommuu bilbili keessan isinii dide hiriyaa keessaniitiin iskiriinshatii guutanii irratti ergachuu dandeettanii suuraa baay'een keessan suuraa waan na gaafattaniif dhugaadhaa filachuuf suuraa nama gaafatan garuu immoo suuraa biraan qabu viidiyoon nan gadhiisee sa'aatii kiyya fudhadhee viidiyoo asirratti uffata gadhiisuuf akkasiin suuraa asirraa fudhattaniif jechuudha hordoftoota kiyya kan ta'uu isaa beektanii fakkeenyaaf amma jalqabarraa haga amma gadi isin dhiise kana asirraa laaltaniitiin iskiriinshatii godhachuu dandeettanii hijaaba illee barbaadan hijaaba diizaayiniitiin illee ni jira lumuutti illee ni jira jechuudha qarshii 600 irraa kaasee qarshii 2,500 2,600 jira hijaabni gatiin dhaabbataa miti jechuudha. Akkasitti beekaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa wanni isinitti tolee jiraatu asirraa iskiriinshatii godhadhaatiin karaa waasaappiitiin koottaa fooxaa qorraa ka dubartiillee qaba ka dhiiraa immoo shaaliin garaagaraa na biratti ni argattanii shurraaboota illee ni argattanii karaa waasaappiitiin hojjechuu hin dagatina meeshaa mana keessa illee warri barbaadan karaa waasaappiitiin hojjechaa lakkoofsa kiyya afaan isinitti himaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin hojjettan isin keessummeessa warri waan gaarii naaf hawwitan warri guddina kiyya barbaadan yoo kiyya akkuma laaltanii baataan laahikii xiqqoo hin dagatina warri nama jibbullee hin dhabamu isin immoo tolobbisni haalaaf isin jaa warri akkasii sammalee wanni biraa wanni jennu hin jiru akkana hundi keessanuu warroonni feetanii jaalattanii haga sa'aatii kanaa na daawwattan ulfaadhaa galatooma hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja halkan kun halkan kayrii isiniif haa ta'uu nagahaa naa bulaa yeroo biraa walitti dachaana hangistuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura baay baay.